mucaa Jawaar jedhamu akkasuma Bahaarii dabalatee Feeruzaa dabalatee ijoolleen kun sadii sammuun isaanii baay'ee miidhamee jira. Abdiin hoo ijoollee walitti dhuuf maal keessa jiran dhuguma gaaddisee minyoota ajjeesuu deemti moo murtee maalitti deema dubbiin garamitti deema. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii anillee nagaa jira alhamdulillah galata rabbii. Warroonni maatii hin ta'in maatii nu ta'a warroonni maatii nu taatanii nu jajjabeessanii koomantii bareedaa nu barreessaa jirtan baay'ee tokko galatoomaa baay'ee isin galateeffadha. Galata qabdu galata guddaa na biraa qabdu. Isinin jechuu barbaada ammallee maatii ta'a subscribe godha. Isin jechuu barbaada dhimmi har'a dhufee dhugaa rabbii dubbachuuf waan baay'eetti ulfaatu baay'ee miira keessa nama galchuudha. Dhugaa mucaa kan viidiyoo kana hin hordofaa maaliif irraan dubbanne kan jedhuun yaada kiyya keessa galee namni tokko boleen kiyya gaafa viidiyoo tokko irraa hojjetu namni saniif xiqqoo isaa akka namni sun beekamtii ni qaba. Kana hin beekne mee ijoollee afaan Amaariffaatiin hojjettu laala. Koomantii isaanii jala seenaa laala. Akka isinii miti ijoolleen akka isinii koomantii akkasiin barreessan akka isinii nama arrabsan deema laala ijoolleen Amaariffaan hojjettu irraa dubbatanii garuu akka isinii miti isin daangaa dabarfattuudha wanni jedhamu jiru. Kanaaf isin jechuu barbaada ani isin jechuu barbaadu dhugaa dubbachuuf mucaan Jawaar jedhamu baay'eetti miidhamee meeshaalee garaagaraa meeshaalee qara qabanii mana keessatti akka meeshaa waa tolchuu akka siyaala jechuudha. Wanni kun wanni irratti godhame tarii biyya san keessatti baay'ee ulfaataa jira. Bahaarillee hin argamne mucaan Feeruzaa jedhamtu immoo bakkumatti dawaa argatte alhamdulillah rabbil alamin yaa rabbi galanni haga wallahi lasi rabbii kiyya galanni haga Bahaarii fi Jawaar kanallee rabbiin kennu dhifama lafuma ta'a jira ijoollee. Bahaarillee akkuma Feeruzaa dhaqqabe kanatti rabbi nu dhaqqabu isin jechuu barbaada. Hordoftoota kabajamtoota kee dhugaa rabbii dubbachuuf baay'ee ulfaata. Haalli Jawaar keessa jiru Jawaar baay'eetti ulfaatee jira. Haalli inni keessa jiru waan itti qolfanii jiranii. Akkasuma malee Bahaariin achi buutee isaa dhabamtee jira jechuudha. Yaa rabbii nama kanallee nu hirjedha du'aa godhaafi. Jarana wanni kun sheexaana beektanii sheexaana namni tokko dubartii takkatu jedhan obboleeyyan kiyya mee dubbii keessatti qalfadha. Dubartii takkatu dubartii cimtuu jedhan dubartii cimtuu maal bareeddee miti qabeenyas ni qabdi jedhan. Dubartiin tuni yeroo duriitti beekaa nutti himanii nutti dhaqqabe maraatuma isee dhaqqabne. Gaaf kaanii maaliif isilaa jennee yeroo gaafa nutti barii dubartiin tun duraan qabeenya guddaa qabdi makiinaa qabdi. Dubartiin kana garuu qabeenya isii keessaa baasanii waatti godhanii baasan jedhan. Jarana namni waa namatti godhu kun miila ani gaafima kanatti ta'e addunyaa kanarra hagamteen wallahi hagamteen jaran hin teenyu bar hin deemnaa bar nuti yeroo muraasa qabna akka warra durii san yeroo dheeraa waggaa 100 waggaa 80 hin teenyu 90 hin teenyu yeroo nuti qabnu wallahi yeroo hamma ammatee kan taa'uu dandeenyu soba umriin keenya nama ammaa gabaaban maaliif nuti keerii yaanneen beenu wal arrabsuu malee wal hamachuu malee keerii dubbanneen beenu walitti raaguu malee wal dhamaasuu malee wal ama mucaan kun Jawaar jedhamu kun nama tokko ama Bahaariin nama tokko Feeruzaan nama tokko dhugumatti jechuudha waan garaa nama nyaatudha obboleeyyan kee dursa mee harkuma kee kan nama arrabsitu kanaanu afaanuma kee kanaanu adaba godhume obboleettii teetta nama jala deemtee nama arrabsitullee. Hangadan yoo siin ta'e kuti bira bakka laayikillee godhani kuti bira wallahi waan takka siin godhu ati jiru addunyaa gabaabtuu tanaa jette nama waliin dhabe jiru yeroo qushoo tana ta'e nu jette jiru ta'e balleesse maaliif namni tariis abaaruu danda'a hin beekamu. Koomantiilee garaagaraa yeroo argutti bakka tokkotti yeroo laalutti wallahi koomantii tokko baay'ee tokkotti kan nama jibbisiisu argee mucaa tokko jalatti jechuudha. Garuu namni keenya kun akka badaa ta'e achirraa arge. Obboleeyyan kee jiruu nuti ta'e walitti raaguu maaliif barbaachisa? Biyya ambaa keessas ta'ee biyya keessas ta'ee namni ofii jiraatu maal bu'aa qaba? Inni illee haa jiraatu. Riskii isaa banuu rabbi kan nyaatu ofii dalagatee nyaata yoo dhabe hoo gabbee kadhata. Har'a sammuun isaa maraatti mana keessatti meeshaa garaagaraa bu'aa maal godhaa wallaahi hin ulfaata. Biyya namaatti waan akkanaa dalaguun ni ulfaata. Bahaariin har'a abbaa beetisabaati abbaa dubartii lamaati. Eessa dhaqee beekan maatiin isaa bara nutu jedha malee nutu irra haasaa malee halkanii guyyaa ilmaanitti jira.
ijoolleen isaa abbaan keenya isa dubartiin beektan akka abbaa jaalattu ijoolleen bitaa laalu mirga abbaan keenya isa dhaqe jedhu namni kun yoo nama kan akkatti yeroo laalu nama nagaati jedhee bira kutuu danda'aayyu tarii namni kun makiinaan waan nama dha'uu danda'a qalbiin isaa deemee jira rabbiin nama akkasisaa isaatti godhe san rabbiin harka isaa haa qabu wallaahi waan hin taanetu biyya san keessatti deemaa jira dhugaa dubbachuuf Feeruzaan immoo fayyitee jirti baga rabbi irraa fuudhee baay'ee tokko gammadee dhukkubatti alhamdulillah rabbil aalamiin rabbi bahaarii fi mucaa kanallee nu haa fayyisu waa'ee gaaddisee fi minyoot abdiin qoosee dhugumatti hin qoose jara namee dubbima keessatti gafudhadha keessumatti ilaala mee abdii dubbii isaa keessatti gafudhadha ilaala akkamitti dubbii isaa fudhannee ilaalla hojjettani namni kun akkamitti nama lama gubataa walitti fide ay gaaddiseen akkatti halkan ajjeesuuf barragaadha viidiyoon kun hundi inni ilaalu malee inni yaadu malee viidiyoon tokko gaafa hojjetamu ragaa nama saniif ta'a miidiyaa hunda irraa dubbata utuu intalli tun waa taate mataa isaatittuu hin deebi'a qaba asumatti amma inni isiirra dhaabatee dhugaa minyoota baasaa jira takki ijoollee tana gargar baasuu takki moolachin ofirraa baasuu qaba fakkeenya minyoota yoo taate Sa'idoo bira turte obboleettiin isii Sa'idoo biratti buuti kadhiyoo abdii bira dhufte sun obboleettii minyooti hiriyaadha jedhanii soban malee sobaa miti dhuguma suuraa isaanii lachuun wal bira fidaa laala obboleettii minyooti jechuudha ijoolleen tun bakka galtu yoom dhabde mana kiraa laazim mana kiraa taa'uudha deemanii dalagatan mana arabaan dalagatan maali nuti mana arabaa dalagannee jiraanna miti deemanii dalagatan ishee gaaddisee nama biyya sanitti nama hojii keessan turin minyoota bara nama karaa baharaa kana xaaree dhufee biyya san keessatti dalagataa mana arabaa tureedha Sa'idoo biratti ijaazaa bur yoom mana dhabde soba abdiin soba dhugumatti soba mana namne Sa'idoon nama asin duraatu nama hedduu nama biratti ijaazaa bu'aa ture kaamilaan isa bira turte muktaaris ijoolleen hedduu warroon yuutubaroota ta'an ijoolleen afaan amaariffaan hojjetan abdii bira Sa'idoo bira turan yeroo jalqabaate gaaddiseen dhufnaan intalli tun bira dhufte malee najaatu yoom bira teetti abdii guyyaa tokko mana isaa bultee baay'ee hin beektu amma moo fakkeessuudha oduu rakkoon tokko uumame mataa isaatti rakkaa'u beeka hin beeku inni numaaf akka yaada hin beeku dhugaa dubbachuuf jechuudha maaliif namni inni yaadeef hin beeku ofiillee yaadne ijoolletti illee yaadne abdiin tokko fa'aan lubbuu isaatti yaadne lamaffaa ijoolletti lamaan illee hin yaadne sababni isallee maaliif odoo yaadeef ta'e odoo tokko fa'aa ofii yaade ijoollee kanallee yaade walitti hin fidu gonkumaa jechuudha maaliif ree ijoolleen kun mucaa sana amma isin qaruuteedha beekaa jaalifti maaliif mirga ofiirra oolfatu jaalifti sun immoo wallaaltuun jechuudha wanta akkam beektu tirtiruu qofa of bakka tirtiruu jechuudha namni qalbii wal jaala umrii odoo hin taane sammuu wal jaala umrii odoo hin taane guddina odoo hin taane beekumsa qabaachuudha yaadudha isin galee garuu makkinni itti fudhattee isii afraga waan duudee wanni ta'aa jiru wanni ta'amaa Usi yoo cafajjafte nootti amma maal kun haga dubbannu sii dubbanne haga jennu sii jenne namni akkamitti yeroo akkatti ibiddaa kana yeroo namni raagaa wal balleessu yeroo namni nyaata keessa waa buusu kanatti akkamitti waan akkanaa godha akkamitti ijoollee kana walitti fide barna garramaa yoo innumtuu mataan isaatu ajaa'iba wallaahi hin dhabamne manni kiraa kun abbaa fedhe fudhatuu danda'a hayaman keessatti barmanni kiraa guddii miti Lugaa waddee miti nama tokko jatu bakka kilaasii 3-4 kireeffatamu akka waddee miti erga ijoolleen gara nyaatte kilaasii 2 kireessuufii danda'a salphamatti jechuudha yookiin uffamu ofirra yaasuu yookiin namoota itti fuudhee takka itti dhiisu maal godha sammuuf cinquun an akkana godha inni yoo duraatu dubbiif dhufe akkasiin jechuun barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyyaa baay'ee tokko naa galatooma hani viidiyoo kee asumarratti dhaabaa viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh komentii keessan naa barreessaa namoonni seenaa qabdanii namoonni mudannoo qabdan mudannoo keessan
na barreessuu dandeettanii akkasuma komentii bareedaa na barreessaa isinii barbaada komentii keessan hedduu na jedhola wallaahi hin dubbisne malee hundum isaatu garuu ni ilaala maaliif bu'aan na hordoftuuf ta'e laazim isin komentii keessa ilaaluun dirqama baay'ina galatooma isin jechuu barbaada dhugumatti baay'ee isin galateeffadha galata qabdu galata guddaa na biraa qabdu gaaffii yookiin akkuma kudhan geessitanillee maal qabdu badhaasa qabdu badhaasni isin qabdan gaafsan isiniif hima asumaan du'aa ina godhaa ofillee godhaa analleef du'aa godhaa akkuma jirtanitti isin dobbolee kee rabbiin isin bira haa jiraatu dubartiin mana namaa dalleetu rakkattu rabbiin rakkoo kana keessa nu haa baasu duniyaa tiyyanna keessa barakaa nu haa kaayu rabbiin fayyaa nu haa kennu imaana nu haa kennu warreen amantaa birallee rabbiin jabina humna jabaatine haa kennu isin jechuun barbaadamtoota kabajamtoota kiyyaa baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaju dhugaa rabbii dubbachuu dhuguma dubbachuu amma viidiyoo biraatti walitti deebinuti baay'ee